Ayyee akka mooftan dhaggeeffattoota koo har'a keessummaan qabaa keessummaan kunis ergaa Hangaasaa Ibraahimiif naa dhaqqabsiis kan jedhu waan ta'eef ergaa kan isa dhaqqabsiisuudhaafi. So dubbiin maal kan jedhu yoo ka jenneetiin ilaallu taate haasawni Hangaasaa Ibraahim karaa irraa bahaa jira karaa irraa deemaa jira mee haasawa kana gara keessummaa kiyyaa osoo hin dabarre dura mee haasawa kana hundumti keessanuu dhageeffadhaatii madaalaa haasawni kun maal akka ta'e walumaan dhageeffannu. Situ agarra daleechu. Ina Professor Marara. Situ agarra daleechu. Yohan ati dalchise mo dalchisne medicali doctor silalchisun dikabru tati atuma andan wandochu ko arkiso yolda. Anna kamnya ati yo dalte jirate juarna dalen unjeiti ira fidala to khesibena echu Professor Marara. Falmachuun siifi bara ansittiin mujjira ifi falmachuu qabda Professor ansiifi rakkachuu jira war Professor Marara maal taate ajee Professor Marara bira nagaa takka isi yaa majaarsi rafu gala kana godhaa hin rafu sanifuu yaa majaarsi haadha kee maaliif bilaankaa obboleeyyan keenya qabsoorra wajji turre Professor Marara gurbaan haadhatii yaatis hin jechuun jira bara kan jirtaa gurbaa kana ani daleechuun jedhu yoo jechuu baatte moo daltee jirta si fudhannaa ati dabli daayechu dhiiraasi dhalaadhaas. Alright. Nama booda sirraandi sugaa Professor Marara banaa baay'ee bu'a malee. Mee asuma irratti dhaaba dhageettee bi? Yaa namni kun amma fayyaa qaba jenna moo maraataadha jennaan? Ayyee. 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 Siyasaan haadha namaa arrabsu, akkoo namaa arrabsu miti. Siyasaan. Ayyee. Itti fufi. Taata jennee maraxannee nuti achis hin keenye. Lammeessaa jaarraa abbaa gadaa jechaa isa haasaa hin oolin rabbiin jannataan isa haa qananeessu isa lafa kaaye. Inni silaa jiraate wasaka akka keetii kana goda ammaan sana jirtu hoteela san seenee silaa bakka akkasii baase. Jaarraa abbaa gadaa ka du'e afran qalloo fi miti, ka qabsaawee afran qalloo fi miti, harargee fi miti, Oromoo fi. Kanaafuu maqaa keenya maqaa harargee lafa kaaye. Maqaa jaarraa abbaa gadaatis lafa kaaye. Nagaan haa ciisu. Ciisa dhoorkitee kijibate. Rabbiin sodaadhu, naman sodaadhu, waan sodaadhu hin qabdu. Nuti immoo maqaa keenya nu kaasin harargee leenca. Hin agarree gaafa abbaan fi ashaagireen deemee uummanni harargee manguddooleen keenya akkatti dhaabbatanii isa dura dubbatan ejjennoo isaanii gurra keetiin dhageessee jirta. Isin cufti yaa Oromoo
kaasi akkatti siyaasaa dubbatan yoo hin beekne akkatti wallahi laazim akkatti soommannu dhabne yaa Oromoo nama kanaaf jecha bilbilatu jidduun seenee gaafiin biraa ani asirratti kasiif qabu wanti amma deemaa jiru kuni ololli hangaasaan deemaa jiru kuni hangaasa Kanaadaa irraa fuudhee warri galchee mootummaa OPDO takkaahuu biltsiginnaa jedhamu. Kana mootummaan biltsiginnaa kuni erga galcheellee hin dhiisne yookiin akka ogeessa tokkootti ittiin fayyadamne yoo ogummaa qabaate garuu wanti jarri godhaatiin jiran hoteela kaanii hoteela keessa qaxaranii qoonqoo irraa baasaa siree irraa kafalaa miidiyaa irratti ijaaranii nama akka inni arrabsu kan godhaa jiru muummicha ministeera mataa isaati isa gara biyyaa isa galche kan guyyaa Harargee dhaqee uummanni Harargee ifatti waan jirutti hime kanaafi ergaan kun mootummaadhaaf amma duraan Mr. Abiy yookiin ammoo Abiy Ahmad nama kana gaggeessuu qaba nama kana baasuu qaba OPDO'n namoota akka kanaa kana baasaa uummata irratti duulchisuudhaan milkaa'uu akka hin dandeenye namni kun ammoo diina Oromummaa irratti hojjetaa akka jiru dubbannee turree hanga ammaa mootummaan sun gurra hin kennine sagalee uummataatiif uummanni waan jedhu kanaaf gurra hin kennine sheekonni manguddoon ergaa garaagaraa dabarsaa jiranii ammas dabalanii kallattiidhaan ayitiin wanti ta'uu qabu mootummaadhaaf ergaa abbama kallattiin ilaalu nama kana bakka sanaa kaasuu dirqama isaa akka ta'u itti himuu yoo hafe malee dhugaa dubbachuu yoo taate uummanni waan jedhuu qabu jedheera. Mootummaadhaaf maal dhaamta namoota akka kanaa kanneen namoota kashalabbii qaxaranii namoota sammuu hin qabne namoota maalummaa homaan beene fakkeenyaa fi amma dura haadha Jawaar akkatti dhalte akka maal taate gaafataa ture deebi'ee hanga akka hoo seenaan Jawaar Muhammad dookumantarii dalagamee dhiyaatee jennaan du'a nama guddaa hayyuu nama guddaa abbaa biyyaa irratti illee waan inni jedhe walumaanuu agarre ammallee har'as dabree Dr. Mararaa fa'aa sadarkaa namarraa hin eegamneen sadarkaa keessattuu baatii ramadaanaatti musliima tokkorraa hin eegamneen wanti deemaanii jiru wanti inni oofaa jiru baay'ee ulfaataadha. Kanaaf asirratti mee ergaan ati qabduu fi wanti irra dabaltu. Ani wanni ergaan qabu mootummaa kanaaf dirqiitti Abiy ani doktara Sinja'oon ofinaa godhaa warri doktara jettaniinis Abiy biyya kana ka Itoophiyaa bulchuu jirtu ammaan kana dirqiitti bilisiginnaa uummata Oromoo irratti fa'uu hin dandeessu. Uummanni Oromoo bilisiginnaa hin feenu jettee jira. Arrabaan illee nurran keessu, humnaan illee nurran keessu, waan feete fidduu bilisiginnaa hin feenu Oromoon jee jira. Dhume dubbiin achirratti. Lammeessaa namni jaarraa abbaa gadaa beeku nama Profeesar Mararaa beeku. Namni jaarraa abbaa gadaa beeku nama Juhaar beeku. Isaan cuftinuu qabsaa'ota Oromooti. Nutiif isaan cuftinuu ija tokko laalla nuti Oromoota. Mootummaan kuni arraba kanaaniin namticha kana miidiyaa irratti baasee baay'isawwee ani biyyeenni jiruun jira Kanaadaa. Dhaggeeffadhaa Oromoo. Biyya kanatti namni yoo jannanni addunyaa irratti jiraate jannanni Kanaadaadha. Yoo jannanni rabbi addunyaa irratti jiraate. Namni biyya akkana jiraachuu danda'u keessa asii ka'ee galee waan meeqa biyya kana keessatti balleessee ramadaanni gisee bahee waan inni biyya kana keessa godhee qabatamaaniin yaa uummata Oromoo isiniif dabarsa. Qabatamaan waan inni nama godhee biyya kana keessaa bahe. Haa ta'ummoo ammaan kana biyya kana keessaa deemee nama Juhaar dhanuu ni danda'a. Hangaasaan achitti siyaasa uffatanis akka qaba. Akkamitti namni haadha nama arrabsa. Ani ammaan tana haadha lubbutiyyaaf haadha tiyyaan qaba ilmoon qaba. Akkamitti namni dabree haadha namaa dabree akkoo namaa yoo kanaan OPDO yoo kanaan bilisiginnaa uummata Oromoo yookaan Juhaariin wanni godha kadhatti yoo ta'e garaa keenya nu gubatee dubbanna malee uummanni Oromoo mahayyimi miti. Namayyuu ni beeka, haqa ni beekaa bar eenyutu ka'imtaan waan ijaan agaruuti bar Oromoon bar kijiban beeku. Waan ijaan agaruu raawwata haqa hojjetaa bar eenyurratti kijibata eenyutu isirraa bita kijiba. Abiy eenyutu kijiba sirraa bita. Oromoo dhufuu bilisiginnaa
siifin dalagu isiniifin dalagu oromoo irratti bilisignaan himan feenedha immoo warri isinis warri biyya alaa jirtan ummata keenya ka biyya alaa jirtaniifis ergaan qabu mootarri ha jiru biyya kana keessa ummanni biyya alaa jiru cufti caljannee laaluu miti kunootti seennee jirra ummanni keenya dhumuu jira hidhamuu jira ajjeesamuu jira itti deebitee jirti daran gaafa wayyaanee irra daran ammaan sana oromoo irratti hadeemu jiru qaamna dubbiin hamtuu ka jirtu ani akka takkaatti akka intala oromoo takkaatti mililikii fi abiyyi yoo as keessatti mililikiin irra filadha wayyaanee miti mililik yoo as keessanii abiyyi fi mililik walcinaa keessan mililikiin irra filadha arraan sana abiyyi irra waan abiyyummata keenya irra deemsisu jiru kanaafuu isinis caljattanii included you yeroon geesse aktivistoonni keenya cuftinu lafaa ka'u qabdan action wanni ammaan sana teessisu haasa'uu miti actiona godhuu qabna ka'uu qabna waan godhamuu qabu cufa waliin haasoyne haanee nuti asirraa eegaluu qabna warra biyya keessa jiru miti eeggachuun wanni eeggannullee hin jiru enough is enough it's about the time ramadaanni kun gidee nu baadhume ka'uu qabna bakka jirrutti haanee we have to fight back that's it wanni eeggamu hin jiru kana dhaabsifedha ulfaadhu buleettitiyyaa galatoomii dhugaadha mootummaan kun osoo beekuu tuffii ummataaf qabuuf jecha I'm sure amma dura osoo inni sadarkaa kana uf gad hin buusin dura yeroo inni eegalu sana dhugaa dubbachuuf yoo taate maqaa haadha keetii illee nyaatinii maqaa haadha ofii haadha tantee ni kabanyaa haadha kan kee akkuma haadha ofii kabanyuu kabanyaa maqaa haadha keetis hin nyaatin maqaa gosa keetis hin nyaatin ati amma waa hunda keessaa baate taa'ii maal jedhaa ture ani yoo jawaarii dudda garagale jawaariin waan inni jedhu ala yoo bahe azaaba seenaa waan jedhu jedhaa dubbataa ture azaabni sun ka kanaa olii hin jiru azaaba dachii irraa keessa jira amma gurbaan kun garuu probably dhagaan taanaan maatiin isaa firri isaa yoo jiraatan gurbaa kana fuudhanii Amaanu'eel geessuudha hidhuu barbaachisaadha kana booda akka maatiitti illee jechuudha bira dabree jira jechuudha waan namaa keessaa bahee jira galatoomii ulfaadhu yaada kan kee hawaasaan yookiin ammoo uummata Oromoo gama boodaatti Facebookii kiyyaa hordofaniif sharing godha Oromoonni marti keessanuyyuu yeroo namni dhimma biltsiginnaadhaa dubbatu waa'ee Dr. Abiy fa'a deemaanii dubbatu akka waan dharaan uummata kanatti duulaa jiranii kan gootan haasawa inni sadarkaa inni gadi bu'ee Dr. Mararaa ittiin arrabsee hamilee nama kanaa ittiin tuqe namni kun Dr. Mararaadhaa miti barattoota isaa kophee xaraguudhaaf nama ta'uu miti hangaasaan barattoota Dr. Mararaadhaa kophee dhiquudhaaf nama ta'uu miti kaalsii Jawaar Muhammad dhiquudhaaf ulaagaa hin guutu kanaaf namni kun gadi deemnee waan nama kanaa hin baasnu gadi deemnee waan nama kanaa akka isaa gadi deebinee waan inni biyya namaatitti nama godheetiin bahe akkuma jedhamu hin baasnu baatii ramadaanaati kabajatu mala jedhameeti malee iccitii isaa baasanii yakka isaa baasanii saaxiluun akka si'achi sochiin goonee fi mootummaan kunis hanga nama kana hidhatee deemutti sagalee argadha jedhee kan yaadu taanaan dogongora guddaa akkasii uummanni Oromoodhaa ammootu biltsiginnaa hin barbaannu dhaabbadhaa jedhee jira amma dura ammoo dhaabbileen siyaasaa maal jedhan waan Oromoon hin barbaanne Oromoo irratti hin feenu jedhaa ture uummanni kun kanaaf Oromoon isin hin barbaadu Oromoon dhaaba kana hin barbaadu Oromoon kijibdoota isin waliin guurtan kana hin barbaadu Oromoo irraa dhaabbadhaa isiniin jenna uummanni Oromoo ammootu it is time to take action akkuma obboleettiin tiyya jette biyyoota garaagaraa biyya alaa warri jirtan Oromoo diiyaaspooraa keessa jirtan hundumti keessanuu yeroon isin hojii seena qabeessa itti dalagdan amma Abiy must go. Galatoomii obboleettii tiyya thank you so much.
fakkaata warri biyya alaa jiruu gaarii jiraata. Jiruu gaarii jiraatu jiruu hadhootu jiraachuu qaba. Maaliif saba keenyarraa saba keenyaaf hadooturraa himale dhoobanneetii miti waan nyaannu dhabneetii miti. Immoo namni saba isaatiif hadootu saba isaa arrabsuu miti jiruu nuti hadhooytee jira. Kanaafuu bakka jirtan irraa lafaa kaa hanga maal dhufuu eeguuf jirtan warri biyya alaa jirtan hanga maal dhufuu hanga eenyu hidhamuu hanga eenyu ajjeefamuu maal eeguuf jirtan. Kanaafuu bakka jirtan irraa lafaa ka'aa hojiin amma we have to start it now. Galatoomii yeroo eeggatanii ulfaadhu ergaa ajaa'ibaa keettee booda irratti no rakkoon hin jiru kuni maali namni hanga itti dhagahamee obboleettiin teennaa akkasiin jedhaa jirtu Kanaadaa irraayi namni Oromoon dhiira taatan yookiin ilmaan dhiiraa yookiin ilmaan haawwan nuti isin deeyne osoma agarru ilmaan keenya nu jala fixanii yookaa karaa irraa nu jalaa goraa yoo kana dandeettanii akka namaa gadi bahaatii nama kana ofirraa dhaabaa diina kana ofirraa dhaabaa san ta'uu baannaan daa'imman guddifadhaa nuti gara qabsootti seennaa kan jedhudha ergaan isiin dabarsite. Kanaaf ulfaadhu obboleettii xiyyaa durillee taanaan qabsoon shamarran yookiin dubarran yookiin haawwaniin ala as ga'e tokko illeen hin jiru. Ulfaadhu seenaa qabdaa galata qabdaa naaf jiraadhu nagaan naa turii isiin jedha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaa akkana jetti obboleettiin keenya akkuma agartan namni qabsoon callisaniitiin haasa'uu qofaanii miti namni bifa kanaan yeroo rakkoon bifa kanaan yeroo dhalatu Oromoon maal gochuu qaba kan jedhu ergaa bareedaa ifatti kan ta'u obboleettiin teenya keettee jirti. Ergaa isiin keette kana akka salphaatti kan laalamu osoo hin taane Oromoon sirriitti hubatee ergaa kana itti fayyadamuu qaba. Waan hojjechuu qabus hojjechuun qaba jedha. Kanuma wanti jechuu barbaadu galatoomii garuu mee haasawaa maraataa kanaa haqaatiin qabsaa jacharraan dhaabbadhee qabsaa yaadaan mormaa yaadaatiin tumsaa eega gurbaadhaan haadha siin jee Profeesar Mararaa Kuburraa gabbaasnee dhiiraa fi dhalaa ta'uusaa adda laalu qabna. Alright. Mootummaan nama akkanaa kana qaxareetiin deemu yeroo dabree waan takka ilaallu. Warri naannoo Amaaraa yookiin ammoo pirezidaantonni mootummaan naannoo Amaaraa wanti jarri godhan maal seetanii Oromoo. Warri naannoo Amaaraa wanti isaan godhanii nama maraataa tokko bilchaginnaa paartii hoogganaa irra godhanii naannoo Amaaraatti jechuudha. Booda gurbaan anatu akkas ta'a buusan gurbaan maraataa. Kun ammoo sandaran maraataa. Kuni sandaran maraataa. I think wanti isa maraachaatiin jiru Kanaadaa irraa fuudhanii biyyatti galchanii namni kun walabummaa dhabee jira mana hidhaa keessa jira olii gad deemuu hin danda'u walabummaa isaa gadhiisee firiidamii Kanaadaatti qabu san gadhiisee waan hundinuu yeroo itti qaqal'ataatiin deemtu amma kana booda akka ta'u dhabee nama cinqatee nama maraachuudhaaf haadha kutuudhaaf takkaa haadha ofitti godhuudhaaf gahee jira. Kanaa ol namni kun osoo haakimoonni saayikaatiristiin laaltee ifaan ifatti maraataa. Nama maraataa kana hidhachuun haadha qabdi, hidhachuun abbaa qabdi, hidhachuun gosa isaa qabdi. Gosti hidhadhaa san ta'uu baannaan ammootu dawaan saree maraattee itti kennuun barbaachisaa ta'a. Kana khasimuutee juwaari. Kana khasimuutee mootii girrisaati anaamiti. Hubadhaa. Namni kuni akkuma obboleettiin teenya jettee koofiyyaa islaamaa kaayatee amantii islaamaa fakkeessee hanga dhiyoo kana lollii fi jeequmsi inni deemaanii jiru olaanaan. Kanaaf nama kana takka jechuun hin barbaachisaa. Abiy Ahmed nama kana akka ari'u torbaan takka osoo hin guunne namticha kana ari'uun dirqama isaa ta'uu kana ta'uu baannaan bilchaginnaan bakka jirtutti yaa laala ka Oromoo nama akkanaa kana nama gadhee nama hoolaa nama ta'uu isaa hin beekamne namni kun amma ani hin beeku maal jedhamaani what is the quality nama kanaaf wanti Oromoon kennuu dandeenyu maali
nama kana maal irra kaa'uu dandeenya? Nama kana gita kamiin nama jennaan? Gita nama ittiin jedhan hin qabu. Gita nama ittiin jedhan jechuudha. Ulaagaa nama ittiin jedhan. Nama jechuun kan afaan qabu, kan sammuu qabu, kan yaaduu danda'u, kan arguu danda'u, kan xiinxaluu danda'u. Namni kuni maraatu. Namni kuni gadi galoodha. Namni kuni nama ani hin beeku. Jechi nama kanaan jedhan afaan Oromoo keessa hin jiru. The most retarded kan Amboo Urgee hiriyaan isaa jedhuun jechuudha. Amboo Urgee retarded jedhaan namoota nama fayyaa qabu retarded jedhani. This is the real retarded. I'm sure sammuun nama kanaa probably yoo laalame dhukkuba guddaa might be dhukkubummaan ammayyaa kunis I don't know if is normally amma sammuun nama kanaa sammuun ni jira jennee waan dubbannu miti. Kuni sammuun kuni akkaan badee jira. Yes, sammuun kun completely hojiitti hin jiru. Nama sammuun kun hojiitti hin jirre bifa kanaan haasa'u kana cadhisaniitti ilaaluun sirrii miti. Mana hakimaa geessuu barbaachisaa. Biltsiginnaan ofirraa gaggeessuu qabdi. Namoota sammuu hin qabne walitti guurtee biltsiginnaan saba arrabsiisuun qaanyiidha. Ummata kanatu akkanatti ummata arrabsiisaa aangoodhaan nat filatanii dhibbatti nutu mo'ataa akkas isin goonaa jedhan. Nama akkanaa kanaaf jechuudha. Shimallis Abdiisaa har'a dhaadannoo isaa tokko agartanii dhaadannoo inni jedhamu dhimma koree task force jedhanii afaan Ingiliffaatiin akkamitti afaan Oromootti akka jijjiiran beeku afaan Oromoo kana diqaalomsu jiranii task force warroota task force ijaarree maal goonee COVID-19 jedhanii gara biraatiin warningii tokko kenne namichi kun akkuma nama kanaa maraataadha san namichi sunis amma dura namni qabeenya hin qabne namni barumsa hin qabne Oromoo miti kan namicha jedhe san jechuudha. Nama Oromiyaa bulcha jedhee Abiyyi Ahmed kaayate. Kam akka hangaasaati namichi sun. Garaagarummaan isaa sodaa ummataatiif malee osoo bakka hangaasaa kaa'anii ni madaala. To be honest with you guys. Wanti jiru. Maal jedhe seetanarra? Namoonni dhukkubsattoota COVID-19 manatti dhoksitanii bira teettan manarra deemnee manaa isin guurraa kan jedhu jedhe. By the way, nama dhukkubsataa COVID-19 qabu. COVID kana kan qabu biyya guddate keessatti mana isaatti siree isaatti galee mana kan kee gadi hin bayini achumatti wanti nyaatamu alasii kaamee achi fudhadhuuti nyaadhu jedhama. Shimallis Abdiisaa maaliin yoo beeku namni dhukkubsattoonni kan egzaamin hin jirre, kan mirmaraan hin jirre, kan maal hin jirre maaliin yoo beeku ummata irratti dhaadannoo akka kana dabarse. Yaa lamaan Oromoo baddaa. Namtichi kun ergaa kana wanti inni dabarsee fi akkaataa Oromoota ittiin qaban tooftaa nama ittiin qabanii nama ittiin hidhuudhaaf deeman kan qopheeffatanidha. Oromoota akkaataan jarri itti hidhuudhaaf deemtu akkaataan jarri itti ukkaamsuudhaaf deemtu dhukkuba kanaan jedhanii kan amma ganda keessa deemanii halkan Oromiyaa irraa kan godinni quban qabne kan magaalaaleen quban qabne kan gandi quban qabne Oromiyaa irraa daaretti nama halkan fuudhanii nama godina garaagaraa keessa erganii nama fuudhanii dhabamsiisaa jirani amma sababa kanaan nama dhabamsiisuudhaaf ajandaa qopheeffatan waan ta'eef Oromoo irra finaa dammaqaa ergaan kootanumaa taa'edha. Hangaasaa Amaanuweel Hospitaal geessaa saayikaatiristiin halaaltu kuni I'm sure after a while yeroo gabaabaa booda namni kuni haadha ofitti godhuudhaaf duubatti deebi'u nagannaa jiraadha. Obboleettii biyya ergaa isii ergaa bareedaa sabaafis isaafis maatiifis Oromoodhaafis sheekkan keekiin abbootii amantii kennaafillee ilmaan dhiiraa hunda isaaniitii fi ergaa kana dabarsite hedduu galatoomi jedhaanii nagatti naa jiraadha. Guyyaa gaarii.